Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 wiixata roobii fi sanbata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookiin kiilooheezii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam waltan dhaggeeffatoota keenya kabajamoo. Kun qophii keenya wiixata raadiyoo sagalee Oromoo irraatii yeroo kana kan isiniif darbu. Qophiin keenya har'aa oduu fi qophii xiyyeeffannooti. Muuziqaa torbees ni qabna. Qophii keenya beeksisuun kan si waliin turu Allammii Sooriiti. Haga xumura qophii keenyaatti akka nu waliin turtan gamanumaan isin affeerra amma gara oduuttan isin dabarsa. Akkam waltan dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatiif kanaaf qabnuun isiniif dhiyeessaa an lalisee Odaajooti. Dhiheenya kana daangaa Sumaalee irraa kan buqqifame obbo Mustafaa Abdii humna wayyaaneen hidhamuun beekame. Maatiin isaa akka nuuf himanitti waggaa 26 kan ta'e obbo Mustafaan daangaa Sumaalee irraa erga buqqa'ee maatii isaa waliin magaalaa Bushooftuu ganda duwwaa tokko keessa jiraataa ture. Haa ta'uutii humnooti mootummaa wayyaanee mallattoo odaa morma isaatti keewwate akka hiikkatu yeroo gaafatanitti waan dideef torban 2 dura qabanii buufata humna qilleensaa keessatti dararaa jiru. Haadha warraasaa dhaaba isaan dubbisee jira. Raadiyoo sagalee Oromoo irraan si bilbilaa. Maqaa keenyu jedhu. Ani Adam jedha. Jedhama maqaan. Waan abbaa manaa kee irra ga'e odeessa nu ga'e irraa ka'eensi bilbile nu ibsuu dandeessaa? Amma danda'ame tokko raatii suurii danda'a. Abbaan manaa kee maqaan isaa eenyu? Mustafaa Abdii Ahmad Jaama iddoo dhaloota isaa aanaa gurguru. Maaltu ta'e mee naa ibsime? Ani jijjigaadha turree jijjigaa keessa waggaa 8 eega wal fuunee wajjin jiraannee achirraa ammaan tana erga dhufne guyyaa 3 fidee oolle asitti fidanii aanaa Bishooftuu kanatti nu qubsiisanii achumarraan fideen moobaayilii tokko idarra kaatee jira. Moobaayilii kanaan idarraa fudhadhee inni ta'e mallattoo naannoo Oromiyaa odaa morma isaatti kaatee jira. Achumaan jalattiin itti dhuftee qabatte bakka gaafa qabatanii deemanii silkii dawwaleefiin ture. Gaafaan dawwaleefi jedhu silkii jalaa qabuu didee jechuudha. Maali gaamaatu teelaa ta'ee gaafaan dawwaluun afaan Oromoo dubbachuu dandeenyu naan jedhan. Achumaanin kee warra afaan Oromoo afaan Amaaraa danda'anii keemtee Mustafee to'atee jira. Kanaan booda dawwaluuf hin dandeenyu naan jedhan. Achumaanin kee warra raashina nu baasutti gaafatamaa warra baqattoota koree baqattoota dhagee akkan abbaan manaa kiyyaa qabaatu gosti ni jalaa qabdee jirti jechuudha. Bakka achumaanii abbaa manaa kiyyaa kana ni jalaa to'atanii torbaan kaffii darbee gaafaan dhagee ilaaluun dandeessu raajanii kalee akkumaan dhagee bakka laalaachisanii turanii murteenis itti kennamnee waan kanaa fidamtee sonne mukti beekamee hin jiru. Murteen hidhaatu itti laatamne achuma ayyaraayii bakka jaamu to'atamee jira abbaan manaa kiyyaa. Maatii qabdaati? Maatii ni qaba mucaa tokkoon qaba. Jeeshan Hamzaa Mustafaa Abdii jaama. Amma maaliif hiine jedhani waan hidhaniif itti maniiru? Waan kanaa fidamee hin jennee waan kanaa isiinee hin jennee namuma tokko naa gaafadhaa jennaan callisaniitu bara qabanii kumaanti goostiin sodaannaa naan jedhan jechuudha. Namoonni alatti madheessinu waan hin lafaas hin ta'in jecha baqadheetiin dhufee namaa tokkotu bakka antii madduu fudhatee akkasumatti akkumatti ol kan naqee taa'ee bu'aadha bakkaan. Amma danda'ame tokko uummanni Oromoo yoo danda'anii kumaanti goostii kanatti dawwalanii rakkina isaa kana waan ta'e hidhameef yoonisi rakkina kan qabaatu waan isaan kan miidhu kan hojjetee jiru ta'e akka murtee kannaniifi akka yookiin murteetti kannanii takka naaf baasisiisan takka ammoo yoo inni kan yakka hojjetee jiru ta'e mana to'annaa jira galchanii mana hidhaatti bakka lammiin Oromoo hidhaa jirtutti akka na dabarsanii barbaada. Asuma keessatti akka gadi ukaamsanii jiran. Abbaan manaa kee nama akkamiiti? Abbaan manaa kiyyaa baqataadha. Nama yakka hojjetu miti yakka hojjetee qabnee waan isaan jedhani. Yakki inni hojjete alaabaa naannoo Oromiyaati wanni inni irraa qabu alaabaa isaan wanti isaan hidhatee jiru mukni lafaa magraa namaarraa magraa maaliif hidhette jaanii kanaan doorsisanii itti kan abbaa manaa kiyyaa jedhan. Yoon isa mallattoo naannoo Oromiyaa hidhatu yakka taate. Kanaan dura abbaan manaa kee eessa tureeyyu? Ani abbaan manaa kiyyaa erga naatirnee walitti dhufnee kibbisaa waliin turre isaa mana talsiisa mana jaaruu wal fuune naan jiru bakka inni jiraataa jiru beeku kibbisaadha lafti naatirnee tol fuune abbaan manaa kiyyaa waan hin seenne hojjetaa ture mana talsiisa mana jaara. Amalli abbaa manaa keeti nama akkamiiti? Amalli isaa nama naamusaa nan tuqu maatii namaa walitti hin bu'u ollaadhaan waliin lolu abbaan mana kiyyaa nama naamusa qabu nama amala gaarii argisiisu malee abbaan mana kiyyaa amalli
Namoota siyaasaa dhiyeenya hidhaa bahan ammas hidhaatti deebi'uun gabaafame. Gabaasaan keenya Finfinnee akka ibsetti guyyaa kaleessaa gaazexeessaa Iskindir Naggaa dabalatee dhiyeenya kana hidhaarraa kan gadhiifaman gaazexeessitoota, biloogarootii fi namoota siyaasaa Finfinnee qabamanii hidhaman. Warreen Finfinneetti qabaman simannaa namoota hidhaarraa hiikamaniif mana jireenyaa gaazexeessaa Tamasgeen Dassaalenyitti qophaa'eerraa kan qabaman akka ta'e beekameera. Namooti hidhaman kunneen dhiyeenya kana hidhaarraa kan hiikaman kan akka Tamasgeen Dassaaleny, Andu'aalem Arraagee fi Zalaalem Warqaageenyaw ni dabalata. ማህለት ፋንታውን በፍቃዱ ኃይሌ ወንሸት ሞላ አዲሱ ጌትነት ይድነቃቸው አዲስ ስንታየው ቸኮሊ ፊ ተፈራ ተስፋዬ ነሞኒ ጀደበንስ ወሊን አካቀበመን በካሜራ ቢፍሞ ወልፈቃቱን መጋላ ጉዶ ናኖ አማራ ባህር ዳር ከሰትስ ቤክቶኒፍ ነሞኒ ሲያሳ ሄዱን ፖሊሲን ቀበሙን ገባፋሜራ በሬሳፍ በርሲሳ በከማ ካንቱረን ኦቦወሰኔ በሻ አዱኛ ከነራ ቦቆተን ኦቦወሰኔ በሻ አለተኔ ኡምሪ ወጋ ያትሚ ሸነፋ ሳኒት ዱአን ቦቆተን akka seenaan isaanii ibsutti obbo Wasaneen hojii barsiisummaan magaalaa Adaamaatti tajaajilaa turan. Yeroo kana keessattis hayyichi afaan Oromoof kitaaba 50 ol gumaachaniiru. Raadiyoon Sagalee Oromoo maatiif dinqisiifattoota isaaniitiif jajjabina hawwaa. Oduun sa'aatii kanaaf qabnus kanuma qophii keenyaaf waliin nagaan nuuf tura. Amma immoo qophiin kan wallee torbiiti. Itti aansuun sagantaa keenya idilee xiyyeeffannaatu dhiyaata. Amma gara walleetti. Abba fata kore basani ofi fitawalam tabolan of kottesani amma no jabatele sibilu ibidam baka qabsoidano qofatu imimanu rahaka dukkana kima keessani fargo tijira sunsuman jijirina Tironin tawdira akka jirut jira Malada ujal kamne dubbi konu dibde kan kaban gune of ibde falafide of ibdus malabashi maltu kabe gadisa arganne ragarashi arganne rakarashi Ililchitun indesur maqinin sifati Gubatan gubanesu hindebi udubati Hayyun alangera zahri kamma kobili Folle dulaf bobbase akkaboti duri Horma dugaf waratu biyenu ijambutu Boda ofinu dutu Amamame ofutu Ya odesitu Alota tankinin debisu Nikularinu sodachisu Jechi yartunun godansisu Mormi wanara Ittu malali dubbi bara Ittu malali dubbi jara Haadho lama walajjeesisu harkasee koda yaabojii harkasee koda yalaggasa harkasee koda badhoo dachaas harkisee koda baarootumsa harkisee koda kan sin galaafate keettoodha kan sin ajjeesise keettoodha. Qophii xiyyeeffannaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Qophii keenya xiyyeeffannaa keessatti waan dhimma Oromoo ilaallatu kan uummata Oromoo guddisee hubachuun irra jiraatu irratti xiyyeeffannee torbaanitti daqiiqaa 20 isin waliin turra. Qopheessaan qophii kanaa an dhaabasaa waaq jiraati. Itti dhiyaadha. Akka moltan dhaggeeffattoota keenya kun qophii keenya xiyyeeffannaati. Qophii xiyyeeffannaa har'aa keessatti birmannaan hawaasa keenyaa yeroo rakkina keenyaa nuuf gabaabsa qophii jedhu qabannee dhiyaanneerra itti dhiyaadha.
Bitootessa 10 bara 2018 seenaa qabsoo Oromoo keessatti waan yaadannuuf qabna. Gammachuun garuu kan yaadannu miti. Gaddaanis hin yaadannu. Guyyaa kana kan yaadannu immoo aarii fi xiiqii guddaadhaani. Sababni isaa humna weerartuudhaan lammiileen Oromoo nagaa 15 ol ta'an kan itti ajjeefaman, 50 ol immoo kan itti madeeffaman, 50 ol immoo kan ta'an qeefii mana qabeenyaaf nageenya dhabuun biyya ollaatti kan itti godaanan. Namoonni ajjechaa kanarraa hafan har'as ragaa dhaabbataa kana bakka jiran maratti ni dubbatu. Ummati ajjechaa kanarraa hafan raadiyoo Ameerikaa qophii afaan Oromootti akka himanitti ajjechaan kun ajjechaa suukanneessaa kan dhala namaarratti hin raawwatamne. mootummaan nu waate mataa ijoollee kaa'imaa mataa irra kuttee miil cabsitee deebitee mataa irra kuttee shorrooni kee buuftee garaa qaltee ijeeftee naaf hin qabnu wayaa hin qabnu tanaan baqatu. Baqata sinna dhufu man keenya keekkateen man keenya kakkamteen okkotee ta'e dhaabachuu jiru hawaan tokko qubi hin qabne hawaan kun tokko qubi hin qabne dhufaniitti rasaasuma man keessan nu dhanii madhamaatiin nu jala wareessanii madhamaatiin nu jalatti wareessanii hawaan tokko qabute kaan gaatisaa'ee boqochuu jiru hasaanii nyaatu fi gubbaa ciisu haa obboleeyyan ta'e cufti gaatis boqochuu jiranii man keenya keessatti rasaasan nu hadhan kanam na dhibbeen akkana wareerratti hin jenne akkanaan baqanneen war Itoophiyaa. Ummati keenya guyyaa kana humna waraanaa wayyaaneedhaan roorrifame kun ummata Oromoo Oromiyaa kibbaa magaalaa Mooyyaalee keessa jiraataa turan ammallee naannoo sana jiraataa jiran bara hedduuf naannoo sanatti kan dabarsanidha. Ummati Oromoo meeshaa maleeyyii kun har'a akka itti jiru yoo arginuu fi yoo dhageenyu bakka jirru maratti waan tokko hawwuun keenya hin hafu. Kunis yoo maal goone roorroo fi gidiraa akkanaa ummata keenyarraa dhaabna kan jedhu gaafachuun keenya yookaan hawwuun keenya kan oolu miti. Ummata Oromoos bakka jiranitti dhimma kana wal gaafachaa akka jiran marsaalee fi haasaalee isaanii bakka adda addaarraa dhagaa jirra. Oromoon kan du'aa jiru Oromummaaf malee gandummaaf miti. Oromoon kan du'aa jiru lagaan ol qoodee odoon ta'in Oromootaa ta'uu qofaan kan du'aa jiru kan hidhamaa jiru kuni dirqamni nutti dhagahamee gaafa guyyaa 27 maarchi guyyaa 27 Oromoon kamiyyuu amantaa feete keessa haa jiraatu waan feeteen haa jiraatu karuma feete ta'u Oromummaan itti dhagahamee dirqama lammummaa isaa ufee ba'ee Oromoo lubbuu isaa kennaa jiru san inni immoo sagalee isaa akka ageessisuun ergaa koo dabarsa. Anaani jedhameetiya anaanyaatu biyya qomootiya anaani yasabaatiya anaani jedhameetiya. Guyyaa sagaleen gidiraa iyyatti saba keenyaa ukkaanfamee biyya keessaa ba'ee Afrikaan hin dhagahin Afrikaa keessaa ba'ee addunyaan hin dhagahin addunyaa guutuutti beeksisuuf ijibbaata ga'ee keenyaa guyyaatti gochuu fi murteeffanne guyyaan kun gaafa guyyaa 27 hawaasni Oromoo Melbourne keessa jiru waldaa amantii adda addaa keessa warri jirtan waldaa amantii musliimaa yookiin masgiida adda addaa keessatti warri miseensa taatan tokkollee utuu nafin ijoolleen ol adeemtuun biyya bilisummaa kana keessatti barachaa jiran carraa qaban waan nyaatan waan dhugan ga'a qaban guyyaa tokkitti wareegama kennuudhaan daa'ima keessanillee utuu manatti nambisin ibsaa dhiiga dhangala'ee kanaa ilmaan Oromoo safaringii isaanii kana addunyaatti beeksisuuf walduukaa guyyaa nu itti timsinee yaanu ta'a iyya labsaa wal dhageessisaa guyyaan kun guyyaa seena qabeessa keessaa hin hafinaa jennee akka koree hawaasa Oromoo Melbournetti dhaamsa jaalalaa dhaamsa guddaa dhaamsa nagaa isinii dabarsinaa. Waan kana gaafachuu fi hawwuun Oromoo ta'uu keenya qofaarraa kan madduu miti. Dhala namaa ta'uu keenyarraa kan dhufuudha. Akka dhala namaatti gidiraa dhala namaarra ga'u callisnee ilaaluun warra gidiraa sana gaggeessu deeggaruu waan ta'eef akka nama tokkotti waan kana falmuu fi dubbachuun nurraa eegama.
Gaaffiin akkanaa kun bakka adda addaatti yeroo ka'aa jirutti yaadannoo Mooyyalee immoo karaa garaa ba'aa fi himamaa jira. BBC'n afaan Oromoo namootinni dubbise akka himanitti ajjeechaan magaalaa Mooyyalee keessatti raawwatame kan seenaa keessatti yoomillee hin dagatamnedha. Gombistaadhaan fulasu hojii achumaa dhaame xiyyiti lamaan na dhaye yorri naawwalti nama furka artitti dhaamna malee rasaasa waan tokko beeka waan godhen jiru nama hojii kiyya hojjechuu jiru kanumaan narraa banan hospitaala kalee baya akkasiifu waan ufuma ciisu kanaga fiitiin gurguran kafuma ciise ilmaan kofaltee taphate akkanumaatti sirkaalii dhufe ibiddiruun naqan bobeesse wanni jina baqattee arma dhufte waan jirtu guurranne baqanne kajaartiin jedhe nan badhuma fi minkeetta kanaga ciis haruu kan joorro barcuma sarratti jeefte dhufte taagada kan jette biyya teennee nu baasanii garabni argu. Fuula mannaaraa filmi beetii duranuu mataa'uu jirru. Rasaasumaan fuula deeffatanii nu adanii namni tokkollee nu biraa dhahamee nalleen na reebanii baqadhee mana namaa seenee mana kaalleen dhiitanii cabsuu gaanii duubaan ba'ee baqadhee as dhufee tan amma kaambii soomarreetan keessa jira. Gidiraa fi roorroo ulfaataa saba tokkorraa xiqqeessuun akkamiin danda'ama gaaffii jedhuuf deebii kennuun salphaa ta'uu dhiisu mala. Haa ta'uti muuxannoo jiruuf jireenyaa keessaa kan hubannu gidiraa fi dararaa kan xiqqeessan keessaa tokko humna, beekumsa, ogummaa fi qabeenya qaban iddoo tokkotti qabanii xiyyeeffannaa ofii irratti fuulleffachuudhaan akka milkii fidutti irratti hojjechuudha. Hawaasa akka Oromoo guddichaaf immoo maddi roorroo amma arginu kun hedduu ulfaataa hin fakkaatu. Uummati kun har'a kan roorrifamaa jiru humna sabbicuu keessaa ba'ee isarra qubateen akka ta'e eenyuufillee ifaadha. Humni sabbicuu keessaa ba'e kun wayyaaneen Oromiyaa koloneeffatee erga qabee kaasee uummaticha irratti gidiraa adda addaa raawwachaa saamicha garaa garaas gaggeessaa yoo nagayeera. Kun akkuma seenaarraa hubannutti bara 1991 kan eegale yoo ta'u erga guyyaa sanaatii qabee haga har'aatti otoo walirraa hin citiin hidhaanis ajjeechaanis saamichis itti fufee jira. Haa ta'uti uummata Oromoo immoo dhimma kana calliseen ilaalle. Uummati Oromoo karaa danda'e maraan falmaasaa itti fufee waan jiruuf haguma falmaan uummata Oromoo jabaatu roorroof gidiraan wayyaanes daran jabaachaa dhufe. Sababa kanaan waggoota 27 darban uummati keenya laalaa fi godaannisa ulfaataa baatee yoo nagaye. Roorroon kun furamu malee uummati Oromoo nagaa fi bilisummaa akka hin arganne waan hubatameef qabsoo maraalessa gaggeessuunis itti fufee jira. Qabsoo kana jabeessuufis birmannaan saba bal'aa barbaachisaa ta'uunsaa kan wal nama gaafachiisuu miti. Arras uummanni keenya godaannis akka Mooyyaalee kumaa kitila Oromiyaa keessatti argaa jira. Ajjeechaan akkana hamtuu kan ajjeesanii haadharra teessisanis Oromiyaa keessatti kan raawwatame fagootti miti. Waggootuma darban kana keessa Dambidolloo keessatti raawwatame kan gurraan dhageenye kan hubanne aga ammaatti ilaalaa baannee jirru. Ani mana keessan jiran immoo ijoollee wajjiniin gara taphaa kanatti oli taphachumatti ol ba'aa jiru. Warri katamaa keessa ammoo rabbashanii asii gadi dhufaa jiru. Achumaanii warri isa booddee bidichaa dhufan hafee inni mucaan koo inni duraanii achumatti bittimsanii diriirsan. Achumaan keessan ijoolleen dhuftee gwaddanyaan isaa dhuftee natti himte achumaan hin fiigee dhaqee gaafa mucaan koo ilaalu diriiree jira bakkee keessa qobaasaa mucaan ilmoon koo mucaan nabdadhu mucaan nabbaa godhadhee abbaa manaa godhadhee wajjiniin jiraadhu kan siraa hojjeten reeffa isaarra taa'inaan jette gaafa seetinna tokkotti dabaluuf kaatu miilla isaa jalan daa'ime achiin daa'ime kaasin daa'ime kaa isa reeffi lafa mucaan koo diriiree ciisurratti naddisii miilla koo diriirseetanii na rukute. Reeffa mucaa keessanii birattis hin rukutu? Reeffa mucaa kootii irratti see tokkotti dabaluuf ka'e miilla isaa jalan daa'ime maaloo inni du'ee kun mucaa kootii see kanatti na duraan dabalin hin jedheen miilla isaa jalan daa'ime kasa mucaan
achumaan na rukute maalin godhare kana maalin barbaada kana caala weera mucaan koo sana gargaaru kan na gargaaru isaa kan mana naa ta'e kan siraa hojjete barbarree tumee barbarree daakee ba'aa baatee mataa isaa irratti kan siraa 12 bahee 12 galee ana qallabuuf jedhee nu mana namaatti galla mana kiraatti galla ilmoon koo kan hundumaa na danda'e naa wajjiniin jiraatu aji koo gar tokko na jaame kaa aji koo gar tokko jaame waan tokko tuti ani caccabeen jira waanuma tokkoyyuu waan wayii itti galuun qabu sichi wanta na eeggadhu tokko sin jiru guyyaan natti dukkanaa'eera waanuma hin barbaadu tokkoyyuu hin qabu. Anani yalamitiya, ananyatu yakumutiya, anani yasabatiya, anani yalamitiya. Gidiraan akkanaa lafa Oromoo mara keessatti yeroo ammaa kana raawwatamaa akka jiru beekamaadha. Dhiyeenya kana Naqamtee keessattis kan akkasii kun raawwatameera. Amboo, Finfinnee, Calanqoo, Shaashamannee, Dirree Dhawaa, Bulee Horaa bakka lafti Oromoo gocha akkanaa itti raawwatamne tokkollee hin jiru. Wanta akkasii kun Oromoodhaaf waan haaraallee ta'e hin jiru. Gochaa haaraattis raawwatamaa jiru miti. Uummata Oromoo sababa wal qunnamtiin ga'an jirreef wal dhageessisuu haa dadhabuyyuu malee waggoota 140 darbaniif gochaan akkanaa golee Oromiyaa mara keessatti raawwatamaa ture. Ammallee kunoo bifti isaa jijjiiramu malee gochaan hammeenyaan guutame kun lafa Oromoo fi qe'ee Oromoo keessatti raawwatamaa jira. Egaa sababa kanaaf namni Oromoo irraa dhalate kamiyyuu roorroo hammaataa akkanaa kana maaltu furaa jedhee bakkayyuutti wal gaafachuunsaa kan oolu miti. Gaaffiin akkanaas deebii jabaa akka barbaadu beekamaadha. Deebiin jabaa kun immoo kan argamu uummata gabroomsaarraa akkan taane immoo ifaadha. Deebiin jabaa kun kan argamuu danda'u uummatuma gabroomee uummatuma gidiraa kana argaa jirurraayi. Uummati Oromoo deebii kana akka of harkaa qabu bifa adda addaatiin mul'isaa fi agarsiisaa waan jiruuf ammallee deebiin gaaffii kanaa uummatuma Oromoo harka jira. Yeroo uummati keenya roorrifamu wanti gochuu dandeenyu har'as borus hedduu akka ta'e beekamaadha. Keessaayyuu uummata Oromoo biyya alaa keessa jiraatan yeroo uummati keenya biyya isaa keessattii fi qeesaa keessatti gidiraa akkanaa argu sagalee uummatichaa ta'uun cinattis uummaticha deeggaruu fi gargaaruun kan isaanirraa eegamuudha. Birmannaan uummata keenyaaf godhamu kun bifa adda addaatiinis mul'achaa akka jiru beekamaadha. Fakkeenyaaf hawaasni Oromoo biyya Awustiraaliyaa kutaa Viiktooriyaa keessa jiran torbee kana keessa dhaamsa dabarsaniin uummata Oromoo biyya keessatti gidiraasaa argaa jiruuf sagalee ta'uun dirqama lammummaa ta'uu hubachiisanii jiran. Uummanni Oromoo tokkolleen namni fayyaa qabu, namni nagaa qabu, namni bobba'ee galu, namni dubbachuu danda'u, namni sagalee uummata keenyaa ta'ee qaamaanis achitti argamee sagalee isaa dhageessisuu danda'u tokkolleen akka hin hafne Oromoon bahee saba isaatiif akka dhaabbatu nuti biyya alaa kana keessa warri jirru ambaasaaddaroota uummata keenyaati sagalee isaaniiti uummata kanaaf sagalee ta'uu barbaanna. Maarchi 27tti as magaalaa Melbourneetti hiriira guddaa godhuudhaaf waan deemnuufi uummanni Oromoo magaalaa kana keessa jirtan xiqqaa guddaan isinitti haa dhagahamu. Uummanni dhumaa jira. Uummata biyya dhumaa jiru isinitti haa dhagahamu. Rafinaa irratti hirmaadhaa. Sagalee uummata keenyaa haa taanu. Wanni nu goonullee asii argitee sagalee ta'uu fi hamilee ta'uu fi kanaaf guyyaa san Oromoon akka namne jabaadhaa achitti hiriirratti guyyaa hiriirratti achirratti turaa garuu. Iyya dabarsaa jedhamutti guyyaa 27 manni Oromoo guddaa xiqqaatu hin jedhin Melbourne keessa warri jirtan hundi keessanuu akka hiriira keenya irratti nuuf argamtanuuf akka Oromoon lubbuu kennaa jira nuti immoo guyyaa kenninee fi iyyinee iyya keenya akka sagaleen keenya nuuf fudhatamuuf as jirra birmadhaa isiniin jirra. Oromoon Melbourne keessa jiru takkittiin akka nafne biyya keessatti mootummaan wayyaanee uummata irratti labsee jiru kana balaaleffachuuf Maarchi 27 qabannee jirra. Maarchi 27 hawaasni Melbourne dhalataan Oromoo guddaa xiqqaa ijoollee otoo hin jedhin akka isaan ba'an abdii qabna xiqqeeffachuu qabu. Uummata isaanii ajjeesaa jiru irratti mootummaan wayyaanee labsee kana
balaaleffachuuf gaafa 27 maarchi 27 akka isaan argaman abdii qabnaa. Kana waan ta'eef hawaasni Oromoo warreen silaa naannoo gartee Melbourne jirtanii fi akkasumatti naannoo adda addaa jirtan hundi dhuftanii akka qooda irraa fudhatan biyya biraalleen fakkeenya taatanii maarchi kana 27tti hawaasni Oromoo Austraaliyaa guyyaa kana waan qooda bal'aa fudhatee mootummaa wajjin huraa cafaqee gartee dhimma Oromoo gaafatu jecha isinillee bakka jirtanii kabartee mootummaatti huraa urguuftanii rakkoo Oromoo kana gaafatan obsaaf kabajaan isin gaafanna. Oromoo magaalaa Melbourne keessatti argamtan hundaaf dubaraa dhiiraa osoo hin jenne mootummaa wayyaanee nama nyaataan uummata Oromoo sanyii duguugaa irratti adeemsaa jiru kanarra ilaalchiseetoo hiriira nagaa diddaa gabrummaa waan baanuuf hundi keessanuu akka irratti argamtan kabajaan affeeramtaniitu hundi keessanuu hin hafinaa guyyaa san oola gara siniin jedha nagaata. Anaanii jedhameetiya anaa nyaatu biyya qomootiya anaanii yasabaatiya. Dhaamsi miseensota hawaasa Oromoo biyya Austraaliyaa magaalaa Melbourne kun kan hubachiisu waan jajjabduu sadii of keessaa qaba. Tokko, uummati Oromoo magaalicha keessatti argamu gochaa mootummaa wayyaanee bahee gamtaadhaan akka balaaleffatu. Inni biraa hawaasichi qabsoo uummati Oromoo biyya keessatti gaggeessaa jiru bira dhaabbachuudhaan gootota isaa lubbuu isaanii tokkittii kennanii uummata Oromoof bilisummaa fiduuf wareega baasaa jiran akka deeggaranii fi kabajaa wareegamtootaaf qaban akka ibsan gaafachuudha. Gama kaaniin rakkoo uummata Oromoo hawaasa addunyaatti ibsuudhaan akka uummata Oromoo deeggarsaa fi marartoo argatu gargaarsaa fi tattaaffii gochuudha. Haala kana keessattis dhimmi Oromoo akka beekamuu fi dhageettii argatuuf hawaasichi gamtaadhaan bahee akka sagalee isaa dhageessisu waamicha dabarsanii jiran. Pirezidaantiin waldaa hawaasa Oromoo Austraaliyaa kan Viktooriyaa Dr. Taarraqany Cimdiis kan dhaaman yaaduma kana ture. Hiriira gaafa 27 guyyaa kibxataa dhufu kana magaala Melbourne Victoria Parliament fuulduratti yaamnee jirra. Hiriirri kunis kan waamamee fi uummata keenya biyya keessaa dararaa ammeenya jabaa jala jiru kana isa cinaa dhaabbachuudhaaf mararfannoo keenyallee rakkina kana warra nurraan geessisaa jiru balaaleffachuudhaaf akkasumas mootummaa Austraaliyaatti akka dhiibbaa jabaa irra godhuu danda'an gubbaarratti akeekkachuudhaaf kan qindeessine. Kanaaf uummanni keenya gaafa guyyaa kana otoo manatti nafin lakkoofsa guddaadhaan walitti baanee akka uummata keenya bira dhaabbannu jedha. Kun egaa yeroo rakkoo keessatti waan hawaasti tokko godhu keessaa waan xiqqaa ta'uusaa namuufuu ifaadha. Haalli amma keessa jirru daranuu kan Oromoo mara yaaddessuudha malee kan akkasitti callisanii ilaalan akka hin taane beekamaadha. Sababni isaa qeen Oromoo marti hidhaa fi ajjeechaadhaan guutamee waan jiruuf haala kana callisanii ilaaluun seenaa keessattis kan nama gaafachiisuudha. Kana caalayyuu callisanii ilaaluun akka warra ajjeesaa jiru wajjin dhaabbataniitti kan fudhatamuudha. Akka namuu hubatutti rakkoon Oromoo waa hundaa ol guddaa waan ta'eef birmannaa uummata maraa kan gaafataa jiruudha. Birmannaan keenya bakka hundatti barbaadama waan ta'eef uummati keenyas bakka jiranitti haala kana hubatanii gamtaadhaan birmannaa isaanii jabeessuutu isaanirraa eegama. Diinni Oromiyaa gabroonfate haga hin buqqaanetti Oromoon nagaa fi bilisummaa hin argatu. Diina kana buqqisuuf immoo hojiin jaarmaa tokkoo yookaan qaama tokkoo gahaa akka hin taane beekamaadha. Hojiin barbaadamu kan uummata mara hammatuu fi uummata mara hirmaachise ta'uu qaba. Birmannaan uummata maraas hedduu barbaadama. Iccitiin milkaa'ina keenya birmannaa keenyaaf gamtaa keenya keessa waan jiruuf birmannaan keenya shakkii tokko malee roorroo akka bitootessa 10 mooyyalee keessatti uummata keenyarra ga'e buqqisuu akka danda'u mamiin tokkollee hin jiru. Roorroo buqqisuu qofaa otoo hin taane bara roorroollee akka gabaabsu seenaan kan ragaa ba'uudha. Birmannaa keenyaan bara rakkina uummata keenyaa haa gabaabsinu.
Haga yoonaatti caqasaa ka turtan raadiyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabarraa isiniif darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya roobiitiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa horaa bulaa.